Baga nagaan ayyaana kana keessanii iddoo adda addaa irraa kallattii kaabaa kibbarraa karaa dheeras haa ta'u karaa gabaabas haa ta'u keessanii bara nagaan asitti nuuftan isin jiru. Waamicha keenyas kabajanii dhimma kunis dhimma keenya jettanii namni dalagaa adda addaa qabdanis yookaan hojii adda addaa qabdanillee hojii keessanii dhiiftanii dhimma keenya jettanii galma kanatti nu argamuu keessaniif baay'een isin galateeffachuu barbaada. Ani maqaa kee Darajaa Raggaasaa jedhama. Wanni ani isin ibsu kaayyoo waldaa hordoftoota amantii waaqeffannaatiifi fuuldurri waldaa hordoftoota amantii waaqeffannaa maal ta'a yookaan maal fakkaata kan jedhu yookaan waldaan kun kaayyoon isaa maal kan jedhudha. Egaa akkuma beekamu dhaabbanni tokko gaafa dhaabbatu waan dhaabbatuuf qaba jechuudha. Caljileetu hin dhaabbatu. Takkaa'u biizinasii yookaan maallaqa irratti hundaa'ee kan dhaabbatu jira. Poolitikaa yookaan siyaasa irratti hundaa'ee kan dhaabbatu jira. Hawaasummaa irratti hundaa'ee kan dhaabbatu jira. Gargaarsa tola ooltummaa adda addaa irratti hundaa'ee kan dhaabbatu jira. Gaafa dhaabbatu kaayyoo qabaa jechuudha. Kaayyoo qabaa jechuudha dhaabbanni tokko dhaabbatu. Kaayyoo immoo qabaatiin dhaabbanni tokko caljileetu akkasumatti kan dhaabbatu qabu jechuudha. Kanaaf waldaan hordoftoota amantii waaqeffannaa qo'atee gadi fageenya ilaalee haala barbaachisummaa isaa erga hubatee booda uummataaf murteessisaa jechuudha. Seenaadhaafis murteessaa haala ittiin tajaajila amantii kanaaf kennaniif illee ni adeemsisaa jechuudha. Sirna gadaa Oromoo qulqulluu ta'e yookaan waan biraatiin kan waliin baqatee isa dhaloota kanallee dhaloota qulqulluu ta'u yookaan karaa nagayaatiin uummata walitti qabee uummata kana jiraachisuu danda'us akkaataa barbaachisummaa isaatiin qindeessuudhaaf kaayyoo isaa keessatti kan galfatee qabudha jechuudha. Inni biraa immoo amantii waaqeffannaa galmoota iddoo awwaalchaa wujuuba akka godhatu ni godha. Kan mana masinii jedhee jechuudha. Kana jechuun adeemsi hordofaan amantii waaqeffannaa tokko hordofuu qabu adeemsuma ta'ee akka hordofatee jiraachuu danda'udha jechuudha. Dhimmi isaanii kana beekuu qabna. Barnoota amantii waaqeffannaa bal'isuun namni waaqeffataa ta'e kamuu hubannoo argatee akkamitti waaqeffataa lafaa ga'ee jechuu danda'ane waaqeffataan tokko maal irraa hubee waaqeffataan tokko maal hordofu jireenya waaqeffataa tokko akkam ta'a daa'ima isaa ilmoo isaa kan dhalate namni tokko guyyaa dhalatee irraa kaasee sagantaa qaba. Daa'imni tokko irraa gaafa dhalatee lafa ga'ee sagantaa qaba jechuudha. Guyyaa dhalatee miti guyyaa karaa seenaa irraa daa'imni tokko sagantaa qaba. Haati daa'ima sana ulfoofte sun tajaajila barbaaddu sagantaan uumamtee jechuudha mucaan garaa keessatti hafee jechuudha. Sagantaan tokko uumamee sagantaan uumame kun maalidha? Haati mucaa ulfoofte sun tajaajila barbaaddi jechuudha mucaa ulfoofte sana irraa kaate. Tajaajilli sun sagantaan malee wayii taa'are. Nama ulfaa'ee san ulfaa ofirraa qabdi intalti tun jaanii beekanii intalti ulfaa qabdu tun immoo maal fa'aa barbaaddi nyaata akkamii sii barbaachisa jireenya akkamii sii barbaachisa qilleensa akkamii keessa odeente gaarii ja'anii kana hunda hordofii qabdii jire akkasumatti hordofamtu immoo ni dhalata daa'imti dhalatee lafa gahaa dhalatee lafa ga'ee jaamee achumatti darbama hin gadama dhalatee lafa ga'ee jaamee tajaajila qabaa jechuudha amma sagantaa qabaa sagantaa ittiin adeemsifamu qabaa jechuudha. Haati sun ammallee bakka ciiftutti nyaanni itti godhamee akka daa'ima kana aannan baatutti daa'ima kana aannan ishiin baate kana daa'ima kana guddisa waan ta'eef haadha kunuunsanii jechuudha dursanii haati immoo daa'ima kunuunsiti. Daa'imti kun immoo jabaatee harma haadhaa kana yoo quufate hoo akka tokko harmi haadhaa kun yoo isaan hinqatu jira beeka cimee tooje harma haadhaa kana odeetuma cimu harma haadhaa kana odee yoo cime amma nyaata dabalataa barbaadu. Nyaata dabalataa kan isi tabbaan leellaa isa sagantaatti godhaa miti akkasumatti guddataa amantii waaqeffannaatillee tajaajilaa fi sagantaalee gara garaa barbaadu waan ta'eef namni sunis pirosiijarii yookaan adeemsa kana hordofee akka jiraatu barnoonni ni barbaachisa. Barnoota akkamii? Barnoota amantii, barnoota karaa waaqaa nama oolu, barnoota nageenya hawaasa kana keessatti oolu, barnoota uummata kana misoomaaf kakaasu, barnoota uummata kana wal jaalachiisuu fi kan kana fakkaatan barsiisuudhaafis qindeessuudhaafis waldaan kun itti gaafatamummaa qabaa jechuudha. Yookaan immoo kaayyoo isaatis jechuudha. Kana godhu malees immoo dhaabbataa miti jechuudha. Yookaan dhaabbata amantii isa hunduu. Har'a nuti asitti ol geenye kaanee gallee amantii waaqeffataa ta'uu keenya hundi beekamu jiru jechuudha. Wanni nuti hordofu waan jirre. Kanaaf bifa kanaan beeknaa jechuudha. Inni biraa dhaloota himan hisoom kan wal jala yaadu fayyableessaa fi akkuma ofiif yaadu biyya ofiif yaadu uumuudha jechuudha. Dhaloota hin hanne
kan isomne kan wanjala yaa'u nama somne nama namne jennee intu nama sobbu nama atun jaalatu dirqamuma ta'eetu magaa attuun uumamu malee hawaasni kamuu simatu kitaabileen amantii kamuu simatu hattuu fi soba nagarre ragaa amma amantii as jedhamu gursuusii amantii kam keessatti si nagarre yoorni hawaasa kamuu keessatti si nagarre kanaaf kun waaqeffataa qofa otoo hin ta'in kan balaaleffatu hanna soba jecha wantoota garaagaraa meenya dhala namaatiif ta'u kana amantii birootillee ni balaaleffatu amantiin keenyallee akkasuma ni balaaleffatallee waan kanallee balleessuuf ni hojjenna waan kana balleessuudhaaf ammas maaltu barbaachisa dhiiroo dhaloota kana barsiisuudha dhaloota wal jala yaa'uu jenne dhaloota wal jala yaa'uu jechuun maal jechuudha jaarmiyaan uummata Oromoo nama sadii irraa ka'aa jiran nama sadi karaa lamaanan isin ibsa namni sadii kun eenyu fa'i tokko mucaa tokkoo fi mucayyoo takka gaafa walitti fuudhan jaarmiyaadha jechuudha jaarmiyaan yookaan dhaabbata tokko mucaa sunii fi mucayyoo sun gaafa walitti dhufan akkuma reefu isin ijjeessan daa'ima uummatan daa'ima isaanii kana tajaajiluudhaaf sagantaan isaanii barbaachisu jaarmiyaadhaa sagantaan bobbanii sagantaan galanii jechuudha ati asooli ati achi gali ati akkana ta'ii qabaa jechuudha wal jala yaa'uun immoo ammallee immoo namni sadii tokko karaatti waggaa walitti dhufee akka uummata Oromootiitti jaarmiyaa ta'a namoonni sadii walitti dhufu akkamitti jaarmiyaa ta'a gaaddisa tokko jala gaafa taa'e tokko gaaddisa namni lamaa gaaddisa jala taa'u tokko itti dhufu abboo sadii haatan jedhanii wal gaafatan bakka akkasii difan deemaa jedhanii walitti himan karaan isaan deeman kun tokko yoo ta'e abboo ati nu dura bu'ii jedhanii jechuudha mu tokko isuma keessa isin dura bu'aa jettiin qabu inni ati nu dura bu'ii jedhanii inni sun isuma deemanii jechuu jara kana wal jala yaa'uu jechuudha jaarmiyaadha jechuudha dhaabbata ta'an jedhu kun namichi gosa tura qoosaa dhala namaatiif ta'u kana amantii birootillee ni balaaleffatu amantiin keenyallee akkasuma ni balaaleffatallee waan kanallee balleessuuf ni hojjenna waan kana balleessuudhaaf ammas maaltu barbaachisa dhiiroo dhaloota kana barsiisuudha dhaloota wal jala yaa'uu jenne dhaloota wal jala yaa'uu jechuun maal jechuudha jaarmiyaan uummata Oromoo nama sadii irraa ka'aa jiran nama sadi karaa lamaanan isin ibsa namni sadii kun eenyu fa'i tokko mucaa tokkoo fi mucayyoo takka gaafa walitti fuudhan jaarmiyaadha jechuudha jaarmiyaan yookaan dhaabbata tokko mucaa sunii fi mucayyoo sun gaafa walitti dhufan akkuma reefu isin ijjeessan daa'ima uummatan daa'ima isaanii kana tajaajiluudhaaf sagantaan isaanii barbaachisu jaarmiyaadhaa sagantaan bobbanii sagantaan galanii jechuudha ati asooli ati achi gali ati akkana ta'ii qabaa jechuudha wal jala yaa'uun immoo ammallee immoo namni sadii tokko karaatti waggaa walitti dhufee akka uummata Oromootiitti jaarmiyaa ta'a namoonni sadii walitti dhufu akkamitti jaarmiyaa ta'a gaaddisa tokko jala gaafa taa'e tokko gaaddisa namni lamaa gaaddisa jala taa'u tokko itti dhufu abboo sadii haatan jedhanii wal gaafatan bakka akkasii difan deemaa jedhanii walitti himan karaan isaan deeman kun tokko yoo ta'e abboo ati nu dura bu'ii jedhanii jechuudha mu tokko isinuma keessa isin dura bu'aa jettiin qabu inni ati nu dura bu'ii jedhanii inni sun isuma deemanii jechuu jara kana wal jala yaa'uu jechuun akkas jaarmiyaadha jechuudha dhaabbata ta'an jedhu kun namichi santu rakkoo isaanii himaa hundi isaanii bakka tokko naa isaan jechuudha itti gaafatamummaan uumameera jechuudha kanaaf warri daa'ima guddifatu sun illee akkasuma haati warraa asoolii abbaa warraa akka ajajaatitti fudhatama yookaan akka durataa tokkotti haati warraa akka itti aantutti mucaan akka miseensa isaanii yookaan nama isaan hoogganiitii ta'eeti jidduu sanitti argamaa jechuudha kanaaf dhaabbata tokko jechuudha haati warraatii fi abbaa warraatii fi maatiin tokko jaarmiyaan akkasii jechuudha jaarmiyaa abbaa jennu kanaaf warra wal jala yaa'uu jedhu akkasitti wal jala deemu jechuudha walirraa dhaga'uu jechuudha xiqqaan jaarsa kabajuu jechuudha jaarsillee ilma isaa akka guddatuuf gorsuu jechuudha haatillee akkasumatti waliina'uudhaan adeemsa akkasiitiin akka wal jala deemaniif dhaabbanni kun ni hojjetaa hawaasa wal jala yaa'u uumna hojjennu ilma abbaadhaa dhaga'u intala abbaadhaa fi haadhaaf dhageessu kana uumuudhaaf jaarmiyaa hojjetu ta'aa jechuudha. Kanaaf isiniif gaggabaasuudhaaf yeroon naa kenname xiqqaa waan ta'eef beela dhukkuba jibbanna fa'aa irratti hojjetaa jechuudha. Beela kan uummanni kun akka hin beelofne akka dalagatu namni waaqeffataa ta'e tokko akka dalagatu akka karaa dhukkubaatitti hin deemne fayyabuleessa akka ta'u karaa amantiitiin illee
jibbannaa dhukkuba jechuudha. Jibba jechuun namni wal jibba jechuun dhukkuba. Hawaasni tokko wal jibba jechuun hawaasa san keessa dhukkubatu jira jechuudha. Dhukkuba jibbannaa jechuun wanni isin wal dagachuu hin qabne namni wal jibbuu jechuun dhukkuba tokko. Dhukkuba akka HIV qofa laadina. Wal jibbuun dhukkuba gaaf tokko wal ajjeesaa miiree dhukkubnis gaafu tokko si jeessa. Wal jibbannaanis gaafu tokko wal ajjeesaa, gaafu tokko wal beelessaa, gaafu tokko wal miidhaa dhukkubaa nama ajjeesaa jechuudha jibbannaanis. Kanaaf jibbannaan akka amantii waaqeffannaatti wal jibbuun dhukkubaa jechuudha. Dhukkubumaa jenneetuma fudhannaa jechuudha. Dhukkuba tasibuu haa ta'u maal haa ta'u dhukkubaa jechuudha wal jibbuun. Kanaaf jibbannaan akka badduuf ni hojjetaa jechuudha. Dhukkuboota akkasii dhukkuba karaa garaagaraatiin namatti dhufullee isallee itti suuratti ni hojjetaa. Haala immoo gartee qabeenya uumamaa biyyaa jiru barbaachisan hundasaa akka kunuunfamanii jiraataniif barnoota barbaachisaa ta'e uummataaf ni kennaa jechuudha. Wallaan hordoftoota amantii waaqeffannaa. Kanaaf kana eegan agana isiniin jedhee akka waliigalaatti maalan isiniin jechuu barbaada. Waldaan kun immoo gaggabaabinaan yeroo ammaatitti wantoonni isa barbaachisan yookaan dhaabbata kana barbaachisan maal fa'a kan jedhus gabaabsatan isiniif ibsuu yaala. Daqiiquma takka lama keessatti jechuudha. Waldaan hordoftoota amantii waaqeffannaa kun egaa wantoota isa barbaachisantu jira jechuudha. Wantoonni amma isa barbaachisan keessaa tariitti koreen illee dhaabbatee jira. Galma waliigalaa isa barbaachisa. Hojiilee amma jennu kana kaayyoo amma jennu kana milkeessuudhaaf galma waliigalaa galma guddaa tokko galma biyyoolessaa ta'u as magaalaa kanatti ta'a magaaluma nuyi kun irratti waliigalatti nu barbaachisaa jechuudha. Magaalaa Finfinnee kana ta'a jechuudha. Irra caalaan isaa jeetti nama naa isinis akkasitti amantuudha. Karaa biraatiin immoo geejjiba isa barbaachisaa jechuudha. Geejjiba isa barbaachisa. Geejjiba isa barbaachisa hoggaa jennu bakka irraa bakkatti sochoonee koreen barnoota haa ta'u koreeleen garaagaraa caasadhaan ijaaraman kan reefu barbaachisa. Walitti qabamu. Kana jechuun namni kamuyyuu hojii isaa hojjetaati kan hojjetu irra caalaan isaa. Namoota muraasa namoota 4-5 hin caalu haga ammaatitti hojii idilee kiyyaa jiranii namni tokko odoo kafaltii tokko isaanii hin kafaliin odoo maatii isaaniitiif namni tokko tokko mbuusin kan dhimma kiyyanii hojjetanii galmoota amma jenne kana banan namoota muraasaa jechuudha. Kanaaf humna nama hojii idilee godhatee waan kana hojjetu isaan barbaachisa. Meeshaalee isaa barbaachisa. Meeshaalee akka kompiitaraa, piriintarootaa fi meeshaalee teekinooloojiidhaan wal qabatan haala ittiin infoormeeshinii isaa dhaloowwannoo isaatiif dabarsu. Caasaa isaa kanaaf dabarsuuf jecha dookumentii isaa ol kaawwatuuf jecha meeshaalee amma jennu kun egaa hagana gatiin isaa kana jenneetillee hoo dhiyeessuu baanne meeshaalee baay'ee barbaachisan waan ta'eef kaayyoo dhaabbata kanaa galmaan gahanii of fuulduratti waan jenne kana arguudhaaf uummanni kun dhaabbata kana duukaa dhaabbatanii akkuma nama amantii hordofuutittis haa ta'u akkuma dhaloota tokkootitti amantii warra gurraacha Afrikaa kan taate tana akka guddiftanii fi addunyaa tanaan geessanan dhaamsa kiyya dabarfadhaa. Kanarraa kanaaf egaa koreen adda addaa kan yaada adda addaa qabatanii jiran ni jiru. Isaanitti isin dabarsaa. Waldaan kun garuu namni kamuyyuu namni waldaan kun simatu yoomillee kan dagachuu hin qabne jechaadha. Nama seera amantiidhaa heera mootummaa keessas kan jiru haa ta'u heera ittiin bulmaata waldaa kana keessas jiru kan fudhatedha jechuudha. Amantii qofa otoo hin ta'in. Ammas immoo heera biyyattii irratti hubannoo gahaa nama qabaachuu qabaa jechuudha miseensi keenya. Kanallee egaa irra caalaa gullattisniif sama waan ta'eef kanaaf galatoomaa waan dhaggeeffataniif isiniin jaa ulfaadhaa jiraadhaa.